nagaan dhuftan isin jedha. Sagantaa kana jalqabin eebba manguddoota jalqabnaa. Yaa galate. Yaa galate. Yaa Rabbi galate. Kani guyyaa falkan humte yaa galate. Kan ganamaan baaftee iddoo kanatti nagaa walitti nu fiddee galate. Galate. Waayyaanni hundumaa iddoon akka nu qaqqabsiiftu. Si kadhannaa miyaa nu dhagaye warra kanammoo yaadee kana hundumaa qopheesse waan yaadan iddoo isaan barbaadaniin akka ga'u yaa Waaqni milkeesse hundumti keessan mana nagaa baatanii waan barbaadde hundumaarra ooltanii mana nagaatti isin haa galchuu maqaa Waaqaatiin isin eebbisaa Waaqni irratti haa dabalu. Ani karaa abbaa macca karaa fi amutu lama koranas macca le amalli bakka bu'ee jirudha. Anaaf waaqa galateeffachuu waan jiru isatu walitti nu qabee waaqa isaaf galata. Yaa Waaqa siif galata. Walitti nu qabee yaa Waaqa siif galata. Yaa Waaqa galanni si haa ga'u. Yaa Waaqa jaalala keetiif dandeettii keetii nuti walitti qabamne yaa Waaqa siif galata. Warri karaa dheeraa murtanii dhuftanillee beekumsa keessan uumataan kan qabdan barnootaan kan argattan muuxannoo keessa darbitanillee guutuudhaa maatii keessanirraa lafa adda baatanii ummata keessanii waa dabarsuu dhuftanillee ulfaadhaa. Waaqni jaalala isaa isin haa kennu. Jaalala isaa isin haa kennu. Ammallee uummata keessan fuulduratti akkasuma akka bakkalchaa akka aduu ifa ta'aatii uummanni keessanillee akka isin hordofuu waamuuf haa godhu. Warri kana qopheessitanillee abbaa gadaarraa kaasee koreen waggaa lama tajaajilaa turtan hedduu galata qabdu yeroo keessan humna keessan beekumsa keessan waan qabdan hunda hawaasa keessaniif uummata keessaniif barnoota akka argannu gochaa turtanii mootummaa keessa jiru wajjin illee akka wal barnu gootanii ulfaadhaa waan nu gootan hundaaf Waaqni jaalala isaa isiniif haa kennu. Jaalala saba keessanillee argadhaa. Fakkii Oromoo ta'a galatoomaa. يا ربي قلنا هذا ربي ستنا قا ولا نقصيفته ولا نقصيفته ربي قلنا هذا يا ربي نقا نقول يا ربي تنا نقا قول يا ربي المكان نبرها قول يا ربي دك أهنا نقدس يا ربي جرا من قدوك هنا جراتس يا ربي بيتنا ندرس يا ربي أدبي بيتنا كمت يا ربي نراكاس يا ربي أرمى أفانتك قول يا ربي أفانتك نقول يا ربي أدبي بيتنا كمت نراكاس يا ربي المكان نقدس يا ربي قداك هنا نجراتس يا ربي أفانتك نقول يا ربي ونبيسس يا ربي ونبيسس أم بنا قدتي وقتي سلا حسان دبنا بوعد بنا ركوب يكين كابتي في ركوب تجرو يولا لنا مبوجس يا ربي فانت كنوبل يا ربي تمسنوتاي ربي كي فانت كنوبل وني هندي ميو فانت كتاني واتكو امتني يا ربي فانت كنوبل يا ربي فانت كنوبل يا ربي كي جنوبس يا ربي فانت كنوبل وننوتاي وندالك ونغسيس يا ربي جالد نوم ورجع بيتين زغندا كانوا بيتين لي قالت يا رب سيني هاكنو بركاتا جرا ابولا تمسنا جراسو حيوت هينال رب سنا جراسو Manguddoon ulfaadhaa hora bulaatiin jedha maqaa koree Hawaasa Oromoo Oslootiin. Itti aansee keessummoota gurguddoo karaa fagoo irraa dhuftan Kanaadaa irraa Dr. Hamdeessaa Tusoo, biyya Siin irraa Dr. Maguraa Bulchaa, akkasuma Dr. Girmaa Gabrisanbat baga waamicha keenya qabatanii nagaan gara Oslo dhuftan isin jedha. Galatoomaa. Itti aansuun duraaduu sagantaa kennaa isin beeksisna. Waa'ee sa'aatii hin dagannaa walumaan
Akkuma argitanii dura hirmaattonni bakka ni qabatu ta'ee jira. Manguddoon eebbaa ni godhu kunis ta'ee jira. Itti aanu simannaa fi seensa dubbii Seminaaraadhaa koree Hawaasa Oromoo Oslotiin dhiyaataa gabaabatti daqiiqaa lamaan tokko. Itti aansee ammoo seminaara waa'ee araaraa fi nagaa buusuu jedhu kan nu dhiyeessan Profeesar Hamdeessaa Tusoo yoo ta'an, itti aansuun Profeesar Makuraa Bulchaa fi akkasuma Profeesar Girmaa Walisanbat marii yookiin paanel diskeshinii irratti yaada nu gabbisu. Achi booda gaafii fi yaada hin fudhannaa, boqonnaa fudhannee nyaatas hin qabnaa, dhugaatiis hin qabnaa. Akkasuma immoo koreen kun gadaa isaa fixee waan jiruuf filannoon koree gabaabsineet daqiiqaa xiqqaa keessatti ni godhama. Achi booda immoo galgala aadaa diijee hin qabnaa, galgala kana waliin dabarsinaa jedhee abdii qaba. Dubbii keenyatti seenuuf seminaarri kun maaliif nu barbaachise ka jedhu yoo seenne Hawaasni Oromoo Oslo bara 2014 keessa sagantaa guguddoo hawaasa keenyaaf hin ta'a Oromoo guddisuuf, Oromoo jijjiiruuf, kallattii barbaachisu geessuuf nu barbaachisaa jennu waa sadii lafa kaa'annee turre. Isaan keessaa lamaan tokko xiqqaatu guddatu raawwannee kan hafe isaa amma waa'ee araaraaf nagaa buusuu kana. Isaan sun yoo maqaa ta'e akkuma arginu kana waa'ee barnootaa. Barnoonni uummata Oromootiif barbaachisaadha. Biyya ambaa kanatti yookiin jabaannee hojjechuu yookiin jabaannee barachuu. Filannoon qabnu lama. Kanaaf waa'ee barnootaa irratti xiyyeeffannoo kennu guddaa ture. Ammas xiyyeeffannoo kenna. Isaan sun waa'ee hawaasummaa ture. Isas nama ogeessaa dandeettii waa'ee hawaasummaa irratti muuxannoo qaban affeerree irratti hojjennee turre. Kan waggaa darbe keessa raawwachuu hanqannee jala hafe waa'ee araaraaf nagaa buusuuti. Waa'ee araaraaf nagaa buusuu kanatti gaafii hedduun nu kakka'aa ture. Eenyu feetu wallolee nama yaamtanii nu jedhu namoota tokko tokko. Akkamitti akka araaraaf nagaa buusuu kana namni dhifaa itti waliin beeknu garuu afaan Oromoo conflict resolution waan jedhu hiiknee akkanatti kenne. Adeemsa jireenya biyya lafaa irratti namni akka nama tokkeetitti namni lamaan tokkos waliin bu'uu danda'a. Maatii keessattis waliin bu'iinsi uumamuu danda'a. Gurmuu tokko keessatti yookiin garee tokko keessatti waliin bu'iinsi uumama. Biyyoota jidduutti ni argina waliin bu'iinsi uumama. Waliin bu'iinsi kun maaliif uumama? Furmaanni isaa maali? Akkamiin nagaa buufnaa? Waan jedhu ogeessonni dandeettii isaanii irraa, muuxannoo isaanii irraa akka uummata Oromootiif yaada yookiin barnoota kennan waan yaadnee fi kan biraa haala yeroo waliinis hin deema kan jedhu itti amanneeti. Koreen kun yeroo ammaa kana akkuma argitan Oromoo yoo wal lolee gurguddoon araaramuu caalaa karaa interneetii irratti maqaa wal balleessuu, walirra barreessuu, viidiyoonis ta'ee teknooloojii baraa kana itti gargaaramuuf silaa nuuf dhufe kana yeroo mistuus boonee jennuutti mul'ata akkuma hundi keenyaa jennu jechuun. Kanaafi maali ogeeyyonni kana irratti waan jedhu barbaachisummaa isaa kana ilaalleetu jechuudha. Akka uummanni Oromoo muuxannoo jijjiiru walirraa baratu haala keessa jiru kana irraa gara kallattii ta'anitti akkamitti deemnaa waan jedhu itti amaneeti jechuun. Gabaabatti kana yoo jedhu namoonni adda barnoota kana nuu kennani eenyu fa'a muuxannoo akkamii qabu, barnoota akkamii qabu waan jedhu irratti dammallaash ibsa gaggabaabaa as bahee nuuf kenna. Achi booda kallattimaan sagantaa keenya seena jechuun ulfaadhaa toora bula. Barbaachisummaa seminaara kanaa waa'ee araaraatti haasa'uun maaliif akka nu barbaachise amma tokko nu tuqeera guddataani. Waa'ee kanarratti immoo haasa'uudhaaf dandeettii qabu, muuxannoos qabu, ogummaas qabu jennee beektonni waamnee ni jiru. Beektonni kun immoo maaliif isaan dhageenya?
maal akka qabu kan jedhu isaan nutti himu. Haa ta'u garuu immoo seenaa jireenya isaanii yoo ilaalle namoonni kun waa'ee kanarratti haasa'uudhaaf namoota sirrii fi barbaachisoo namoota isaan dhaga'u ta'uu akka qabnu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa isaan duraa kan nu dhiyeessan Dr. Hamdeessaa Tusoo jireenya isaanii yookaan immoo waa'ee Oromoo irratti hojjechuu fi socho'uu kan jalqaban daa'imummaarraa kaasaniiti. Arsii Basic Schools Movement kan jedhamu irratti hirmaatanii turanii barnoota bu'uuraa kan jedhu jechuudha. Saniin alatti egaa waa'ee lafa qotee lafti kan qotee biraatii kan jedhu sanarratti sochii gochaa turanii. Egaa kana ta'e booddee biyya alaa deemanii Awustiraaliyaatti BA isaanii fudhatanii jiru. Saniin booda immoo biyya Ameerikaatti Michigan Universitytti maastarsii fi PhD isaanii hojjetaniiru. Egaa saniin booda waa'ee international education about international hojii jalqabanii. Kana keessatti egaa international student advisor yookaan gorsaa ta'anii hojjetaniiru. Director OBC kan Bureau International Program University George Mason fi Fairfax Virginia keessatti hojjetanii jiru jechuudha. Kana malees University waa'ee dhimma irratti taasifamu waa'ee nagaa fi buusuu kanarratti University keessatti barsiisaa turaniiru. Ammallee egaa Dipaartimentii nagaa fi walitti bu'iinsa hiikoo kan Community Studies jedhu irratti biyya Kanaadaa keessatti hojjechaa jiru. Kana malees egaa waa'ee dhimma Oromoodhaaf immoo yeroo dheeraadhaaf sochii gochaa turanii kanarratti Oromoo Committee for Immigration waa'ee refugee irratti kan hojjetu dhaabu irratti hirmaataniiru. Akkasumas shanacha jaarsummaa ta'uudhaan dhaabbilee Oromoo walitti araarsuudhaaf sochii godhame keessatti qooda guddaa kan immoo durataa ta'anii hojjetanii jiru. Egaa akkuma argitan hojii ammallee hojii kitaaba adda addaa barreessuu irratti kophaattis namoota biraa wajjinis qindaa'anii hojjechaa jiru jechuudha. Ammallee inni kun isaan agarsiisu kitaabota adda addaa baay'ee barbaachisaa kan fakkeenyaa fi gahee amantii nagaa uumuu irratti waa'ee indigenous process of peacemaking akkasumas dubartoonni nagaa uumuu keessatti qooda isaan qabatan jedhu kitaaba kana qopheessuudhaaf sochii irra jiranii. Isa dhumarratti kan agarsiisu akka editara ta'anii siyaasii kitaaba waa'ee nagaa fi qabbanaa kan nagaa buusu Peace and Conflict Studies kan jedhu kanarratti ammallee filatamanii socho'aa jiru. Kana malees miidiyaa madda walaabuu jedhamu warra hundeessan keessaa tokko ta'anii ammallee miseensa boordii ta'anii hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf tokko isaan kanarraa dhageenyaa jechuudha waa'ee dhimma haaraa kana. Itti aansee Profeesar Makuriyaa Bulchaati. Isaanis BA isaanii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa fudhatanii achi immoo PhD fi maastarsii fi PhD isaanii Yuunivarsiitii Uppsaalaatti fudhatanii yeroo ammaa Profeesar Emeritus ta'anii Dipaartimentii Soosiyolojii fi mana barnootaa kan immoo Yuunivarsiitii Kolleejjii Fayyaa fi egaa waan jedhamu hunda afaan Oromootti kun nama rakkisaa. Akkasitti hojjechaa jiru. Saniin dura garuu senior lecturer kan barsiisaa ta'anii hojjechaa turanii saniin alatti researcher yookaan qorataa ta'anii yuunivarsiitii kana keessatti yeroo dheeraadhaaf hojjetaniiru jechuudha. Profeesar Makuriyaa yeroo egaa Profeesara ta'anii
keessatti yeroo taayitaa isaanii taayitaa adda addaa qabatanii akka turan agarsiisu jechuudha. Qorannoon isaanii irratti xiyyeeffatu waa'ee siyaasaa fi seenaa uummataa irratti xiyyeeffate jechuudha. Keessattuu waa'ee baqannaa national immigration ilaalchisee jechuudha. Waan tokko waan barbaadu waan sirrii ta'uuf dhiisuu garuu kitaaba lama barreessanii Amazon irratti inni argee kitaabni kun ammallee gurguramaa jira kan argetti isa dhumarratti kaa'ame kun kitaaba isaan barreessanii jechuudha. Kana malees kaa Profeesar Makuriyaa namoonni miidiyaa Oromoo adda addaa hordoftan intarneet irratti yoo jiran argitanii artikelii baay'ee barreessu. Kanaaf dhimma kanarratti waa'ee Oromoo ilaalchisee waa'ee nagaa fi nagaa Oromoo irratti dhimma dubbachuu fi irraa dhaga'uu qabnu keessaa tokko jennee nuuf isa waamne jechuudha. Profeesar Girmaan immoo egaa amma hojjechaa jiranii yuunivarsiitii qonnaa Swiidinitti Uppsalaatti jiran. Maastarsii isaanii biyya makaanikaal injiinariingiidhaan fudhatanii PhD isaaniillee yuunivarsiitii dhuma barsiisaa jiran kana keessatti fudhatan jechuudha. Yuunivarsiitii PhD isaanii immoo fudhatan sadarkaa olaanaadhaan eebbifamanii. Akkuma jedhe amma yeroo ammaa kana dura taa'aa yookaan gaggeessaa dipaartimentii tokko ta'anii yuunivarsiitii dhuma sana keessatti hojjechaa jiru. Saniin ala wanni dhugaa obbo Profeesar Girmaan nama araaraa qofa danda'e loltuus ta'uu fi waan yaada fakkaatu paayileetii turan yookaan barnoota paayileetii turanii egaa kana keessa darbanii isa sana dhiisanii immoo amma waa'ee araaraa fi waliin jireenya irratti nu barsiisuudhaaf muuxannoo isaanii nu qooduudhaaf jiru. Profeesar Girmaan ogummaan isaanii barnoonni isaanii yoo ilaallu injiinariingiidha. Haa ta'u immoo walgahii Oromoo adda addaa irratti hirmaatanii walii argitan yoo jiraatanii waa'ee Oromoo irratti dubbachuudhaaf muuxannoo isaanii waan keessa darban waan keessa jiraatanii fi waan keessatti guddatan irraa ka'uudhanii baay'ee haasa'u muuxannoo isaanii qoodaa turanii ammallee waa'ee nagaa kanarratti Oromoon nagaa uummachuu keessatti waan inni godhu yookaan waan inni dhuma akkamitti nagaa uummachuudhaaf yaalii godha kan jedhu nu qoru jennee afeerre. Kanaaf egaa hunda isaaniitu waltajjii kanarratti baganii waltajjii jechaa Profeesar Hamdeessaa gara waltajjiitti afeeraa jechuudha. Mana tamaanii tokko barsiisutti ijoolleen Chicago nuna jet kana bori akitta kudi uru sanchala kana bori duba ni natage bori natage juttu ha ilaga okay oh mare okay ani one has offered tani baay'ee gammada. Keessattuu asitti nama firaa baay'ee gammada. Tokko ijoollee mana keenyaa. Ijoollee haga biyyaa baay'ee dhalattee guddiftee biyyaa boqostee asitti baay'ee na gammachiisa.
warra ammoo amma asi arge warra dur waliin turre warra an barsiise asi arge ijoollee giddi an barsiise eellu tokko Gediyoon Gideon bishaan jirta jira dhiira beekaa tokko ammoo Daani'el ka jedhan kunoo ibsaa gariin isaanii ijoolleen kunii jibbifanii guyyaa dhufanii waliin bara wal barsiisaa waliin bara kanaaf isaan arguu baay'ee gammade warra ibaa ammoo warra karaa adda adda dhaqqanii dhuftan biyya Oromoo keessatti dhuftanii asii wal argitanii wali dhuftanii wali jaalatanii maqaa Oromoomaatiin waliin dhaabachuun baay'ee na gammachiisa. Ibaa ammoo jechuu barbaadu isin waliin hundinuu waan dhuftanii nadhafuu warra dhuftanii baay'ee gammada. Waan namni wal loluuf. Karaa lammaffaa namni ammoo lollee nagaa buusuu hiikuu maal beekna karaa tiyoosii moodina akkamii adda addaa beeknatu jira. Ka sadaffaa ammoo Oromoon fi waliin bulchaa ture. Ka Oromoon ammallee biyya baay'ee fi waliin yaadatu jira akka dubbii lanaatu jira. Kanarree karaa tiyooriitiin karaa piraaktiisiitiin yaadatu dhiyeessa. Yaada fi fudhatanii kan irra gadi dhalaachanii qopheessa. Haa ta'u ammoo wanti gaafa hojjechuu barbaadutu jira. Workshooppii muruu kaarii ka ta'e. Amma warri poolitikaa lolanii hin beeku sinuu amma dubbataan intarneetii irratti warreebuu kana. So rakkoon guddaan keenya amma duulli karaa lama nu dhufaadha. Karaa tokkoon karaa diinaatiin nu dhufaadha. Kan booddee itti deebi'ee ibsa. Karaa kaaniin ammoo nama kennallee hundarratti walola'aadha. Ideoloojii kanaa kan inni walola'aadha. So yoo tiyoorii kana qabannee jennee ka indigenous form of peacemaking ka ammoo tiyoorii academic tiyoorii kana yoo qabannee jennee maal irraa barra jennee workshooppii small kabaruu qabnu nu barbaachisa. Akka yaadutti nu kana boodetti deebi'a. Duraanuu akka kaachuu barbaada. Nu sabni Oromoo dhufamnee jirta akka yaadutti. Sabni tokko dhufamnee jedhee ijaaree hunda argatee warra isaanii ofirraa qabuu qaba jedhee amana. Warri filtii guyyaa galii peace activist oriented. Namni tokko illee yoo si godhee jedhee ati ni lola kaaftuu you just dhiheechisuu warra jedhantu jedhe. Anillee nama waloluu yaada akkasiin gargaaru. Haa ta'u yoo sabni tokko dhufamee gargaaramee jiraate dhufamuu colonization waa'ee humnaati. Abashaa wanti Oromoo qaqqabtee bulchuu dandeetteef meeshaa diida argattee yaada diida argattee Oromoon illee ijaaree kanaan jabaatee kan ofirraa kaasuu qaba jedhee. Yoo kun jiraate ammoo kana godhuu fi Oromoof tokkummaa barbaachisa. Wal amanuu walii galuu karaa dheeraa karaan qabsoo karaa dheeraa kan irratti harkaan wal qabnee yoo ofillee rakkannee gangalannee kaanee fafon deemu ammallee hin yaada. So kanaaf wanti hojjennu waa'ee karaa Oromooti nagaa fi kan barbaachisu wanti hojjennu barbaachisu baay'eetu jira ammallee. Addaan ka oduu barbaade akka saayii hin taane social science theory saayii ka jiru maal beekna foundation nu barbaachisa jira. Kanatti kan irratti dubbachuu barbaada. Kanaan walii galle. Kan duraa jala qabu waa'ee theory I think
theory most people know here. Theory originally namni sodata, namni something. One talk one namni dande kuni waratani warani professor Vikabe Kawajera. It's not that difficult. Theory jechoni one salakes sarata. La tela techi atamit ara etwa ara enu gakawa ara bayu kanu ara techi ogani enu analisi bafata achi ramo unkanaf ara yu theory ba fakena why do bati aka irti bati wali impulto worry am why to bati batan friends original theory akibasani bakunda de mani kara amati de mani kara ala de mani biada de mani in daya you see the word atami tibulch or atami wolimbula samnisoni the word yadmalaka jadi dana ni kira de mani no dana kan wali bazali bijani watu familia bana bakunda tu iran wali wartimur okay amati undatu wali wati iratumur abi America very sophisticated working by tamate Canada kazirami in parliament isani congress ora tani no isitino on top of that we're not you cultural wars against the history to come over to the by the party akina abortion in barba chisu dari kaniru do batimana tete do le buddhisti of the disu of the jara continue so kana liti uri basani. This is a patriarchy. Again, theory was patriarchy. Patriarchy, actually, the Iraq Butcher, the Electro. Yard Butcher and Fugatu, Iraq Butcher, Kanasita, Iran. Iraq Dubi, Dubati, Purpura. Gapara, the Yakela too, right? So, theory can apply. Asia, Africa, akunda arabimentale. Theory of dominance, sociology, dominance is a phenomenon that evolves when two people engage, bound, in unequal relationship with respect to power. Is Paramana. Garbage and management, workers, and all are taken to this imbalance of power. So dominance is an imbalance of power. So theory is dominance. And theories are why Oromoo Katawa, Basharo Katabu. I use those theories. They can explain, verify what we've done. Theory na kasima, kana. It's so that it's not that complicated. It's not that abstract. Okay? So that amma wahunda asika kabari yogunda tabende usafi za tuamba ufi wae kana ayetani dubisu hinda betani amma fikawa seda wakseti seshini dwayo mifikangade sana seshini lama na yola ni nahi. Okay, good. Amma dwa theory wae completely la yode nejenu Durani, academiciani, you have to define things. What to define your hotel, achi definition of that 31 hidden kana should be. So, kana conflict, worried about why Canada, worried academics, conflict get shown namatu hunan wada. Why would not have your kilo? A Kajaniana. Kanamafra Amo,
jabaate kan booddee dhufee namatu yaada irratti wal dhima. Of jechuun yoo namni yaada irratti beekudha. Namatu yaada irratti wal dhibaan kun amma waa lama fide. Tokko physical orientation. Kan lammaffaa ammoo psychological dimension fide. Jechuun namni yoo wal dhabee wal kun namicha wal taane akka yaadutu nama wal geessaa akka nama wal lolchiisaa dhufe. Booddee namichi tokko gara 1956 sociologist maqaa isaa ari jira. Conflict jechuun yoo namni waan walirratti wal dhabe yoo namni waan meeshaalee wal dhabe kanaafi waan wal dhabaniifi tokko kaan akka waa tokko argannee laafisuu barbaada. Yookiin godha'uu barbaada. Yookiin ammoo akka inni lafiisaan irraa bada akka hin jiraanne godhuu barbaada. Jedheetiin baasa. Inni an barsiisu keessatti kan jiru asirra jira. Definition conflict means perceived violence of interest or belief that the parties cannot meet their aspirations, therefore they have to oppose each other. Akkana jechuun fakkeenya isin kenna. Fakkeenya mee haa jennu ganda tokkotti nama gosa lamaatu jira tokko gammadhaa tokko godaana haa jennu. Gammadni godaanaani intala akka jaalatu. Intala sana hawatanii fuudhuu barbaadu. Hawachuu namni fuudhuu beekaatti hawatanii fuudhuu. Biyyaan guddatetti yoo nama fuudhuu barbaadde yookiin warra kadhattee warra si kenna yookiin hawattee sholattee intala warri si walii galtee dhosaan fuudha. Yookiin ammoo hin buutta. Butuu beektuusi. Maali afaan Norweetiin buti jechuun? Practicing Okay. Afaan Ingilizii kennu butanii fuudhuu maal jedhu? Kidnap, rape. Dhageettanii? Okay. So godaana gamada haadhee du'aa. Godaanaani intarneetina hawachuu barbaada, fuudhuu barbaada, warri hin gammadaan illee kana yaada. Godaana akka gammadaan kana yaadu beekeeti. Yoo dubbiin turee jedhee gammada intarneetina fuudha, ani gammadaa ajjeesa jedhee fiidha. Perceived conflict of interest. Perceived in madaan, bid'aan, soda'aan. Yoo dubbiin kuree namichi kun intala fudhataa jedhee duraasii isa kaasee ajjeesee jedhee namichi sun hin jiru anamicha hafee. Yes, example simple, local example can go. So I'm not gonna theory why Nabima would die. It's a big question in my history. Why did we fight? Big wars. Europe repeated in our first World War, they only did them at Europe. Biyakana, Nazi German Uftetti, Kabt, Ultuf. Quisling, I'm sitting back to meeting. Is you know where that? Quisling. Quisling, and your Germany and Uftetti promising about the 80. Balbaneef. Gaafa Germanii kufte, naasii Germanii kufte, warri Norweejaanii desponatii seeraan keessa jirutti gaafa tokko seera jijjiiran gaafa tokko namni san fannisuuf ajjeesuuf namni san ajjeesanii ammoo deebisanii seera akka nuti deeffatan. So and now the Second World War, Namagana, Nioni Jahatama for Europe.
miliyoonii 60. Eenyu fakka du'an nama qawwee qabaatee meeshaa lolaa qabaatu calaa hin taane nama qotee bulaa, teachers, dubartii, ijoollee, jaarsa akka dhuman. So firdiin kun kan irraa ka'e academic firdiin kun maaliif namni akkana wal godhaa? Maaliif namni akkana wal nyaata? Jechuun jalqaba. So hagas asii barnoonni argane waa lama ka'uu wal dhaabata. Tokko seenaa nama saba alamii irratti lolli ture waldhabbii ture. Lammaffaa ammoo araarri jira walii dhiisuun illee jira. So human behavior in these contradictions. Karaa tokko lola oofu karaa tokko araara geessu. Amma fakkeenya alamii keessatti guruupii adda addaatti jira kan warri anthropology aadatti warri baranii argan. Warra kunoo waan fedhe yoo ta'e lolan kaasan nama ajjeesan dhiigan jissan warri akkasii jiru. So then amma gaadhuu kun jiru koolii warii dhumaa. Warri asirratti baay'ee isaanii koolii warii warii dhaloota kiyyaa koolii warii maal akka ta'e qabaatu. Karaa warra sobayyuun webbenii isaanii kana hin tuulan, kana ajjeesu, kana balleessu, destructive, massive destructive workers. Karaa wasti killee akkas. So warri galiin warri scientists, social scientists, activists, peace activists, religious leaders warri galiin karaa UNESCOtiin konfiraansii uumatan in Seville, Spain. Magaalaa Spain keessatti. Eenyu waamanii nyaatanii waamanii scientists, neurologists, psychologists, sociologists, physical scientists kan hundaa walii bu'aman. Gaafii tokko nu deebisaa jira. Gaafiin kuni ilmi namaa kan isaaf argamu karaan argamu lola carraadhaa kan dhibaa jira karaan kana nu deebisaa jira. Afaan Ingiliziitiin are people created, programmed with violence, attitude of violence, so that they cannot do anything else. Kana nu deebisaa ni conference one. Warri yoo san jiraatan in Bacon, 1986, that the 80s were very, very difficult time. The Cold War was getting hard, out of hand. Fakela around 1986, 1980, President Reagan elected Lita Air. In Nicaragua, nuclear weaponry, small nuclear weaponry, introducing mobility, was to be only broke now. We want to use it. Achievement, nuclear achievement, and then we use Europe as a war theater when nuclear weapons getting worse. And our group, Helmut Schmidt, Chancellor of Germany, Mr. President, see no, or Russia or no Russia or the Yo atwala kana fitte nunde wimpan ha kana fiyana kana isre yana kana organic cow isre. So Seville conference will Canada open. So atela proposition yo kilapsa shani basari kani anitani wana le argato ana makanada tigawase ti is proposition ko gafi durato ko katule Sansi margina. Ilmi nama akabusaati wan garabusaati atufi animals. Waladun kuni achirraa dhufe akka fakkeenya qeeransi fiidee re'ee kana qabattee nyaattee bulti. Leenci lee akkas wanya kanafi
ilmi namaa, sabni namaa akkasiin dhalate. Akka buseera bineensa akkasii, hora akkasii, busaa akkasii waliin akkasiitii miti. Tokko dhugaa bineensi busaan wal lolaa wal nyaata. Haa ta'u busaan qawwee qabu. Military base in Kabu. Generally, kata Israeli gode, dola gode, dala ume, dola jede ngo. Kana gode ko kan ilma nama nama sa nama tanda. Kana science iti nu akka usaha akka nesa. Tikayande kana dola inen dande nu. Karena tenang merako kau kaji ongkuni, karena sainsi ini examen dan tahu sainsi dia kanan darga yang kedua. Opposition 2 dan selama faham. Nu kaji itu. Violent behavior. Nundino, we were born with violent behavior. That cannot be changed. What it can often do. So what we conference kajetani. Ngoma namni gari kajero abu. Kana isine dan denu science de nandarka. Finally, last sentence. Neither do they determine why genes are all evolved in establishing our behavioral capacity. They do not themselves specify outcomes. Opposition is me. Kasada fahamu, sisani. Samne ma kadalake. Wajib case, history case academy. Akuma, amila te wame kuma argateni, jabateni, kado nile kumimeni jabateni. This is a normal evolution process, already undo, already moved on to it. Wari konfana sani mo kajirani. Lugoma, grupi na tada, wala. Hatu samido sabiba kabebu tu kabuni pakabanjo sabana jahojatakan. Dominance equals social bonding, affiliations. It is not simply a matter of possessions. Use of superior physical power. Kana sensitive kana evolution nama enamni samni nama itikadate itiguddate kuni science ini explain what dan damu science kana gagaru. Opposition 4 sort of since the expansion of local powers around the world. The idea of state formation. But already at Tonga, Asia, Africa, Latin America, and East, state to Gia. Now see them more states and more every state has a military ministry of defense. Every state has military defense, so they build up arms. Assumption is it's human nature, someone is going to attack us, excluding harm. What if science cannot support us? So the last sentence, there is nothing in our neurophysiology that compares us to act violently. Kaduara position 5. Kara science itini no. What
Waltabini, it is caused by instinct. Instinct, they told like smell, like hearing, this is instinct. Waltabini, Waldoluni, a passivity. Science in a passivity. Fakena, Kajilani, Kaira Kes, the Kunam, Akunda 2 military base, Wolonum. It's a modern phenomenon. Just to read, modern war involves institutional use of personal characteristics such as obedience, suggestibility, idealism, such skills as language, rational consideration, such as cost calculations, planning, information processing. Remember Javi Kunkayada, people are still remember Nazi Germany. Fakena. Mali, worry scientist, worry the doctor, Otoma, Nazi Germany, Gargarani. Now, Aga, Chanders, or gypsies, Arabs, Kanaf. So, Kanaf. Civil conference wide theory about Kabaaru Gargara is a basic foundational. Kana Inuradega, Sena, Nama Saba, Anamirati, would that be the Kaminja? Among Naga Undahinja. Ega Karana Uti be Kamija, Udu Kara Naga Unit, Gizeke Nabade, one come to Bamne. Gargaru Dantena. Wabusu Dantena. Idea Fakena, you can be telling me that Hayahu and in America at Congress. See, remember the same Prime Minister, Ori Palestinian, Stephen Albertina. Labisani, Barabara, and Africa, case of the same man. The air more Iranian when about a money, no reason, but of time. Another Holocaust, I think on this. And that Kayaluti. Udo America, Trions, Udola, Minister Balisa, Kesa. He knows in Ibu what a person Kenyaniti. Maybe 50 million. Huh? I think the dynamics have changed. Mali, the Palestine became the symbol of oppression against Muslims, against Arabs. How do you teach this to politicians? Netanyahu Congress America Hasirbu. Udu nama president himane kufe wora da kangole ngole kabaru c'est juste vote wora amo horika anaba sani ba lesu miti wole de hotera gera atija. So anaka guti there are things that the American government could have done, should have done to reduce this tension. So kalamafa if Netanyahu allows the Palestinian state makes neighbor with them. Germany was at war with many European countries, right? After the war, they made peace. They became neighbors. America dropped the first explosive bomb on 2 cities in Japan. So Japanese, they lost the war and they won the economy. Army America told us, the most popular cars like Japanese made. So if we can do things differently, we can achieve more peace, stability. I'm going to talk about the result of Mali and Whatever theory. Humanist theory. Humanist theory jechuun namni tokko nagaa atee uffee uf amanee
gosa keessa, saba keessa, aanaa keessa godhuu fi wanta isa barbaachisaati jira. Waa shan. Tokko security jechuun mana kan kee akka namni hin gubu, akka namni sin ajjeenu. Emotionally ammoo namni amma akka hin guddanne qoshaa shagaala, kortaa shagaala kan jedhan sun sigare. It terrorized us. And security. There must be more participation. All of that joke. One is the elect. One of the elect. So that's far more autonomy. Not of coffee. Work with coffee. Give free space to be themselves, to express themselves, to be uniquely themselves. Far more recognition. Become. This is part of human psychology. One of the become. What identity. A new market. A new market. I'm running a new market. Memoto al Warrior Hawaasa Oromoo Motuma Hawaasa case from 1950. Council Minister, Memo Katami. Fidel who were this way from granted. That's actually my young Kayabu. I'm using Katam Memo. Maybe some by translate what it is and do it around the we have to do everything to spread Amharic language, Orthodox Church in Oromo territory before the Uganda become conscious and make troubles. Yeah. I almost quoted, I think, correctly. It's a very specific. Oroma Kanka. So can Mana has actually what Maka Jira no Butana and Gafi Butana Jira Butan Gavina Gafe. It's in generation Kesani, Mani Makakis and Jira Karina. Maka Jole, Mani Makakis and Jira, Mara Karina. So can I here? A team. Amari kabate Oromoo fakkaatu maqaan isaa haalli isaa Dr. Gafi ani gaafate dikko goyeessu ayama akka jedhe maali jiratanii namni maali fakka jiratan ifa gala baay'ee isin karaa dheeraa deemtanii bakka ambiltan kana jirtanii dikkeen irraa Hamdeessaa Tusoo titti dhagaha takkaan gufuun isin mudanne akkami maqaa keessan kana identity eenyummaa namummaa oromummaa qabattanii as jettanii gufuun isin mudatee isin gaafatte. Okay. Haa ta'u amma dubbiin Kacaaluu ammoo nama an beeku gaafa isin himanti warra an beeku maqaa hojjetantu jira. Warri garii amma warra gaggeessanii jabeessan. Marka ani maqaa isaanii jijjiira. Achi dubbadhee ijoollee kadhannee ijoollee kudha alaarii galchanii dormitory school niitummaa warra Afrikaa nama Amaaraati. Ijoolleetti namni afur maqaa Amaaraa kenniteef. Raawunitu, Zannabeech, Abarraash, Elfinesh, Baba. Okay, I'm not at the debut Catholic of conflict. Social conflict, meaning what that means, what do you mean? I can't imagine them Adaba make Abu and the money fee, a two and new Abuni, Karada Datini, one Jew, Kanafi Kadwana, interpersonal conflict. Kajiramu, Kuni cannot case jar, psychology, case jar. Fakena, Waman Pira Ufshak, Kanabodu, Yoki work with a guy, Yoki Didu, Yoki Saru, psychology, Yoka, psychology, problem, Yoka, Rakoba, Yoki. Can I be honest? Or do I have to tell lies to survive? So conflict violence, interpersonal conflict. Can I not find more interpersonal conflict in the journey? Can I meet a more interpersonal conflict? Can you uncut? Ininu, kuna theory that or reduce that model that teacher can afford.
Kasadaffa ammoo intra-group kan jedhamu. Intra-group jechuun goofni tokko sabni tokko ofii deebi'ee lola waliin kaasa. Fakkeenyaaf Sumaaleen lola waliin kaafteet lolli sun ammoo harkaa bahe. Horn of Africa journalii hojjannaa warra Sumaalee waliin hojjanna. Followed every step before the collapse of Somali state. Katolani siadbare aka family rule like Saudi Arabia kasi sambu chuba. Somali amo they are horizontal population like us, collectivist, I wanted to tell collectivist, democratic, hierarchy in Dalit, dictatorship in Dalit. So matae siadbare afurabat. Ari kakai wali arane amo state Somali baldes na kajut. Intra conflict yang kaya. Amma kesa Oromoo kesa ko agamano to wala kanat. Intergroup conflict joni rako sama ada Eduardo Palestina, Israeli, Oromo, Habashas, kanat itu. Fakena intergroup adilti wanta wanti nama koratu kaeje fakena group eldene nama group ekisa group biona ejere kunandu wakena jari kana wolola kana is very complicated, very intense complicated. Kaduna amo international conflict kajira. International joining is state-to-state relations. Norway, Sweden, Germany, Poland. Okay? After Kenya, what that means, Iran, Iraq, and Saddam Hussein, so that's interstate conflict, international conflict. Ukraine, Russia. Ukraine a sovereign state. Russia a sovereign state. Interstate conflict, international conflict. US war with Iraq twice. All of those are international conflict. Yeah. Kama they say super bado, the structure of social conflict. Structure of social conflict, current the running against it, board the Canada day with structure of social conflict, Johnny. Sambitoko, Namitoko, Lola Esa Kawet, what that be a Sajala Kawanet, Tede, Wakana Tena, the new Jack and Wolo that ate more. Psychological process. Then Achio Muramege, Amilo like a class, that's behavior. So, common situation, dear Johnny, Mark number one. Mali na ni wolola. Niko wolola ufi. Yo watoko. Wala egat. Okay? Watoko yo wali America amali wali mistika ndola filan tukato. Israeli protective barbado. Lama fan oweli. So they are interested. What interested they are more, they are also part of the conflict. Mali. There are people who want to use American weapons, American power to rule the people. So they need Americanism, but they don't know how to get along. Fakena, namni kota kotebu wakandu fewanda rakia. Namni kotebu da Mexico, walidona, walumbeka, wantisa walifiduncho. Okay. Comme ça cherche. Hatima nani abama na amo wao walimbula hivi. Wao waliwaega hivi. Dola kufa. Mali we are individuals who have basic needs. Atani wao walieganu wali jesi na arati wali wao walidufa. Deni amolo misuli yo watabisu deni watabi dole ataga teya. Watabi wala no diamo orufu
conflict attitude ka jedhan. It's a psychological process. Dubartiin teettee dhiirsi rakkisuu gaafa dhufaatiin antisii dhaqaaleetti. That's a psychological process. Namni tokko gooti tokko yoo loluu barbaadu ta'anii namni ka'ee waliin lolu normally. It goes through psychological process, attitude. Gaafa achitti irratti muratanii jedhanii then it orders the behavior ati lola kana goona. So this is essentially kara wakati kare atami woloda zamurame loli hakauti dobisa. So kana yo contribution barbani sadi kana la lubauta turani atami woli turani woli woloda kuni mati sawo dosis mati ka woloda fakena amana ya wolani achidati matu bale hada wafite dole nam biju atetu hati manayo is common. You see your ladies eat yanu did, or even if you don't give a love, I can tell you that. Negana Namichikuni is a clear that Udide Nalai. So, at your confidence about it, to one month, what if you did my work and you should have. Then far more you have to go through a thinking process. So that far more the behavior. I'm not like it again. Part 1 is Amma. Party 2 continue rise then we go for a break now, okay? And now Jisumi, nothing else, the boss. Nani loli ko fanya nu nani kara afui kara kidatu danda kara adafu tako common styles kajilan. Common styles yet choni wana mi lolo sakese bu lolo sakese kadu berbadu ya kani kabatelu yani isa ani ingifachoka jana kana na invite and balesu ale dari isu wanya dawa. That's contending. Akela lola Iraq is America kadwa ilugeta Saddam Hussein Kuwaiti na ekali. So we America we bali Saddam Hussein is achieve jani. Saddam Humajine isini or in general balu Islam achieve to you are Zionists, you are all crusaders inbound. Not you are bound in the hill of that. I mean, I see it. I know given. For America, achieve money and Taujani. What is both of them contending? Carida Chu, but it is nothing different. Your custom. Out in Japan. That's the reality of conflict. So America on the one of the feet, Takani, case size of Asani, Namisani by everything. Innocent military cowards. Just for case. Kalama for the Akas. George Bush II. Saddam Hussein. I give you 48 hours, you and your 2 boys should get out of Iraq. Salam alaikum. Isini Zionistida, Crusaders, Islam GP2, Isik Dogna, Isik Italia. Media also already follow about an information ministry, Isani. Or America, Ani Baghdad in Gado, Kadaran. First conference, we have defeated them, we have chased them away. These are language of contending. Natu ajesa mane, natu jabate injifata mane, kadi isu. Yada kasi kufan. Namafa
Direi gargarii namni rakkoo keessatti keessa jiru ani kanan barbaadu nan tuqina rakkoo isin qabee hin jiru jedheetiin dhiyeessa. Risachi keessa argame keessatti dubartiin yoo ibsi sodaa ijoollee mana ofiisootaati rakkoo nuti beektu qaree baalaatti. Risachiin kun tegoolii kun taanetti biyya Ameerikaa fattamee godhamee wanti akkanaa. Sadaffaa ammoo haati qotiyyoo dhufee jedhu waan ati jettu sii godhaa manarraa barbaaddaa descompromise jedhu yaada akkasii. Kafaffaa ammoo accommodation. Umaati barbaadu sii godhaa na rikkisini na balleessini accommodation. More collaboration. Okay, Matus Ile, meeting Hazo. And can you Kana, as in a Himatu, maybe will be Kineti, Hikato Arganania. So, when I can teach you, Kalamafa more, or Namio, the negotiation, Dechoni, or whatever salary take the house of. Yo, you still talk, you're still talking. You still have some belief that it can be resolved, so you negotiate. Because therefore, more in our reality, and I'm near what the danger room, what I'm feeling. That's very important. Or can come and name. At the party, I need to answer Amamu, so they have to. So commission stops. Your sonny would arrive from your book. So would arrive more. Garbage to what or if you get to them. Moganda, the North in the case of what cannot you don't need Java. So everything is a negotiate, salary, different things. Presenting her very pony much more authoritarian. You know, African freedom and meeting or refact, you know, colonizing work. So negotiating. Negotiation town with it. At the end of it, they know we are going to go strike. Strike. And it, don't do on it, Faran. And it is a Portugal. Only presenting a Ministry of Education, also in October 80, that come to the mediator in a provincial school and provincial temporary. So they sent a skilled negotiator. So, mediation to the response. The striking. I think the strike was supposed to say the next day they finished this in the midnight. And whether you know it, they can leave. If you don't agree with our proposition, by midnight on this day, the next day there will be strike. I can't be there for Pesani, don't let to him money, don't do over much you go to fish. Both the United that's mediation. First one, which is very important, is coercive approaches. Eating. So, now for where we will take it to. One and yet one dictating and civil disease. Let it go. Karan Hunna, Karaka Datin. Kato Kun. And Kisiga. Man, you are Kisiga too. You are asking the state to be on your side. Namichikuni, one and Angiru, Nande Kabaju, and then done the Usiwari quote at Nagagara. And I'm a farm, sabotage Gurudandi. Again now, a company of cases. Sometimes the work is sabotage.
Yoki, there's no work. Hojja kalitani kufi, taanit, hojja kasani mami gufta. Hata umu garago in hojja.